Jirtu kabajamtoonni maatiiwwanii lammii shawtu. Jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammii shawtu warra nan beekneef ani lammiidha. Lammii shawtu biraati. Egaan akkuma beekamu ani lammiin keessan haga ammaatti immerjing teknooloojii irratti yookiin immoo koorsii kanarratti viidiyoo baay'ee isinii hojjedheen ture. Koorsaa tanaan irraa kaaseen boqonnaa tokkoffaa, boqonnaa lammaffaa, sadaffaa, arfaffaa, shanaffaa kutaa adda addaatti qoodee isinii dhiyeesseen ture. Maal sana qofa? Gaafiif deebii. Sample question and answer illee akka isinii dhiyeessaa ture beekamaadha jechuudha. Akka gaaffiin sun isin fayyade yookiin immoo sample question and answering sun akka isin fayyade akkasumas immoo tiitooriin sun akka isin fayyade baay'een keessan karaa adda addaa natti himaa jirtu. Natti illee natti toleeraa waan isinii hojjedhe isin gargaaruusaaf gammachuu guddaatu natti dhaga'ama jechuudha. Maal jennaan? An viidiyoo hojjedhe yoo isinirraa fayyadamtan jechuudha kan hin gammachuu argadhu jechuudha. Nyaata qopheesse yoo sinnaa nyaattan kan natti tolu jechuudha. Kanaaf sinitti toluun sanattis natti toleera. Humna naa ta'a, haamilee naa ta'a. Har'a immoo yookiin immoo viidiyoo kiyya har'aan immoo yookiin immoo suur-sagalee kiyya har'aan immoo chapter 6 immerging technology kana qabadhee isinii dhiyaadhe jechuudha. Boqonnaa jaaffaa kana yookiin immoo chapter 6 kana illee kutaa adda addaatti yookiin immoo paartii adda addaatti qoodee isinii dhiyeessuun barbaade. Kanaaf innichi kunii kutaa tokkoffaa yookiin immoo part 1 chapter 6 dha jechuudha. Haga dhuma viidiyoo kanatti akka nu hordoftan affeerraa kiyyaa isaan dura garuu mee dhaabbadhaa mee takka. Warri YouTube channelii kana subscribe hin goone maali mee rakkoon keessan? What is your rakkoo? Subscribe godhaa malee. Waan dheekkamsiisuun gaarii miti. YouTube channelii kana subscribe gootanii akka na bira dhaabbattan jechuun barbaada. Na bira dhaabbachuu qofa otoo hin taane gaafa YouTube channelii kana subscribe gootan viidiyoon babbareedaan akka kanaa kun gaafa YouTube channelii kanarraa gadhiifamu notification jalqaba dhufe sin bira ga'a jechuudha. Kanaafuu subscribe akka gootan jechuun barbaada. Amma kallattii maan gara suur-sagalee keenya har'aatti seenna jechuudha. In the previous videos, we have already seen different emerging technologies like big data, artificial intelligence, Internet of Things, augmented reality, and virtual reality. In this case, or in this video, or in this chapter, we'll see emerging technology and ethical value or ethics and the professionalism of emerging technology, which means to use this emerging technology or to use big data, artificial intelligence, Internet of Things, and augmented reality and virtual reality effectively, and to minimize the problems and the challenge happened in applying or using emerging technologies. It is mandatory to deal with what? It is mandatory to deal with ethics. So in this chapter, we will see or we will discuss ethics and technology, or ethics and emerging technology, the connection between ethics and emerging technology. We will see also general principle, professional responsibility and leadership with related to emerging technology. We will see digital privacy and its component and the importance of digital privacy. We will see also accountability and trust in emerging technology, and finally we will see threat and the challenge we will face in developing and utilizing or using emerging technologies. Kana jechuuni innichi kun yookiin immoo boqonnaan kuni boqonnaa jaaffaadha. Boqonnaan jaaffaa kun immoo ethics and the professionalism of emerging technology jedhamee beekama. Akkuma beekamu viidiyoo keenya yeroo darbe keessatti yookiin immoo chapter yeroo darbe keessatti waa'ee big data boqonnaa lammaffaa keessatti ilaallee turre, artificial intelligence waa'ee robotii boqonnaa sadaffaa keessatti ilaallee turre, akkasumas waa'ee internet of things boqonnaa arfaffaa keessatti ilaallee turre, boqonnaa shanaffaa keessatti immoo waa'ee augmented reality fi virtual reality ilaallee turre jechuudha. Erga waa'ee internet of things kana, artificial intelligence kana, big data kana, augmented reality kana ilaalle boqonnaa kana keessatti immoo maal ilaaluu qabna jechuudha. Hariiroo emerging technology kanaa fi ethics isaanii yookiin immoo emerging technology kun naamusni isaanii maal fakkaachuu qaba kan jedhu ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Maal jennaani yoo waa'ee emerging technology kana yookiin immoo ethics emerging technology kana baranne maaliif nu gargaara jechuudha. Security fayyadamtoota eeguu ni dandeenya yookiin immoo akka daataan fayyadamtoota yookiin immoo userii akka hin hatamne gochuu ni dandeenya yookiin immoo dhimma biraaf akka hin fayyadamne gochuu ni dandeenya. Akkasumas rakkoo emerging technologytiin uumamu hir'isuu ni dandeenya. Akkasumas teknoolojii seeraan fayyadamuu yookiin immoo rakkoo karaa teknoolojii yookiin immoo emerging technology dhufu yookiin immoo gaaffii karaa emerging technology kanaan ka'u mitigate gochuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf amma gaafa waa'ee teknoolojii kaasnu akkuma beekamu teknoolojiin kamuu advantage fi disadvantage mataa isaanii qaba yookiin immoo faayidaa fi miidhaa mataa isaanii qaba. Big data, artificial intelligence, robotonni, internet of things hundi isaanii faayidaa mataa isaanii akkasumas miidhaa mataa isaanii qabu.
kan nuti emerging technology kana fayyadamnu miidhaasaa tu caalatuun taane faayidaa isaatu guddaa waan ta'eef fayyadamna jechuudha. Garuu teknooloojiin kun yookiin immoo waanumti kamuu waan lafarra jiru wanti miidhaa dhabee waan hin jiraanneef teknooloojiin illee miidhaa ni qaba jechuudha. Akka fakkeenyaatti big data yeroo barannu keessatti big dataan deetaa guddaa saayiziin isaa guddaa akkasumas process gochuuf yookiin immoo handle gochuuf yookiin store gochuuf daataa ulfaata ta'e jennee yookiin immoo daataa guddaa ta'e jennee barannee turre jechuudha. Kanaafuu store gochuuf yookiin manage gochuuf yookiin immoo analyze gochuu fi challenge nu gochuu danda'a jechuudha big data kana. Yoo gara artificial intelligence akkasumas immoo gara roobootiitti dhufne roobotonni yookiin immoo artificial intelligence maal gochuu danda'u jechuudha nama job place yookiin immoo nama hojii dhabaa gochuu ni danda'u jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma roobootii mana qulqulleessu otoo qabaanne fakkeenyaaf akkuma boqonnaa sadaffaa keessatti ilaalle roobootii roombaa jedhamu ni qabna kan mana qulqulleessu jenneerra. Kanaafuu roobootii akkasii kana yoo qabaanne bakka nama buutee mana qulqulleesse waan ta'eef namni duratti ramadamee mana qulqulleessuuni gaafa roobootiin bakka bu'u yookiin immoo roobootii bakka sanatti gaafa fayyadamnu namni duratti mana qulqulleessee jiraatu yookiin immoo jireenya isaa fooyyessuuf dhama'u maal ta'achuudha hojii dhabaa jechuudha yookiin immoo job place ta'a jechuudha. Akkasumas immoo haguma teknooloojiin guddachaa deemu yookiin immoo artificial intelligence yookiin immoo intelligence systemiin baay'achaa deemu yookiin immoo roobootiin baay'achaa deemu intelligencein keenya immoo xiqqaachuu ni danda'a jechuudha. Maal jechuudha kuni haguma teknooloojiin baay'achaa deemu namni maal ta'a deema jechuudha teknooloojiitti dipendi ta'a deema yookiin immoo xamanaa yookiin immoo itti of gataa deema jechuudha. Gaafa teknooloojiitti of gataa deemnu immoo yookiin immoo waan hunduma gaafa teknooloojiitiin hojjechuu eegallu immoo maal ta'achuudha intelligencein keenya gadi bu'uu ni danda'a yookiin immoo ciminni sammuu namaa maal ta'uu danda'a jechuudha gadi bu'uu danda'a jechuudha. Kuni disadvantage yookiin immoo miidhaa artificial intelligence yookiin immoo roobootii jennee fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Akkasumas immoo gara IoT'tti yoo dhufnu IoT'n egaa akkuma beektanii interconnection of different smart object or physical object dha jenneerra. Yoo objectoonni yookiin immoo yoo deviceonni yookiin immoo yoo wantoonni smart ta'anii waliin kan communicate godhan ta'e data send receive kan gochuu danda'a yoo ta'e internet of things jenneerra. Internet of things kun application baay'ee qaba yookiin immoo faayidaa baay'ee qaba. Garuu akkasumas immoo disadvantage yookiin immoo miidhaa ni qaba jechuudha. Miidhaa isaa keessaa inni tokko fakkeenyaaf haguma connected device increase ta'aa deemu yookiin immoo haguma meeshaan nuti walitti connect goonu yookiin immoo wantoonni nuti connect goonu dabalaa deemu carraan daataan keenya yookiin immoo personal information keenya haakerootaatiin haak ta'ullee maal ta'aa deema jechuudha duukuma dabalaa deema jechuudha. Kanaaf kun disadvantage internet of things jechuudha. Akkasumas inni lammaffaa sistema IoT keessaa meeshaan tokko yookiin immoo device'n tokko yoo vaayirasiitiin qabame yookiin immoo yoo rakkoo wayii qabaate yookiin immoo baagii wayii yookiin erarii wayii yoo jiraate most likely device'onni internet of things sana keessa jiran yookiin immoo networkii sana keessa jiran yookiin immoo sistema sana keessa jiran maal ta'u jechuudha vaayirasii sanaan attack ta'uu ni danda'u jechuudha. Kunillee disadvantage biraa internet of things qabu jechuudha. Inni biraan immoo akkuma beekamu egaa internet of things keessa device'onni walitti connected ta'anii yookiin immoo smart device'onni connected walitti ta'anii maal godhanneerra informationii gaazar godhaniiti maal waliin godhanneerra share waliin godhu yookiin immoo send and receive walii godhu yookiin immoo walii kennu walii irraa fudhatu jenneerra. Kanaafuu device'n internet of things keetti connect walitti ta'an device'ota baay'eedha. Akkasumas daataa share walii kan walii godhan waan baay'ee ta'ee fi daataa internet of things kanaan yookiin immoo device'ota kanaan collect ta'u kana yookiin immoo gaazar ta'u sana manage gochuun yookiin immoo analyze gochuun maal ta'uu danda'a jechuudha challenge ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu warreen kun maal jechuudha disadvantage emerging technology qabanidha jechuudha. Kanaafuu security fayyadamtoota eeguuf ethics ni barbaanna jechuudha. Akkasumas rakkoo emerging technologytiin dhufu hir'isuuf yookiin immoo furuuf ammallee maal nu barbaachisa jechuudha ethics yookiin immoo naamusa wayii nu barbaachisa yookiin immoo seera wayii yookiin immoo principle wayii nu barbaachisa. Akkasumas immoo teknooloojii fayyadamuu isaafiyyuu akkamitti akka fayyadamuu qabnu yookiin immoo maal gochuu akka qabnu kan nu barsiisu maal jiraachuu qaba jechuudha. Ethics'n jiraachuu ni qaba jechuudha teknooloojii kamiifuu jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti boqonnaa kana keessatti yookiin immoo chaaptarii kana keessatti ethicsii fi teknooloojii yookiin immoo hariiroo yookiin connection teknooloojii fi ethicsii yookiin immoo emerging teknooloojii fi ethicsii kan ilaallu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti xaansee waa'ee digital privacy kan ilaallu ta'a jechuudha. Digital privacy jechuun fakkeenyaaf amma akkuma beekamu baay'een keenya bara kana website adda addaa yookiin immoo marsariitii adda addaa access ni goona yookiin immoo ni fayyadamna. Akkasumas social media adda addaa ni fayyadamna. Akkasumas system adda addaa access ni goona jechuudha online irraati jechuudha. Yeroo system adda addaa access goonu yookiin immoo website yookiin immoo marsariitii adda addaa fayyadamnu akkasumas yeroo social media adda addaa fayyadamnu
username keenya, password keenya akkasumas personal data adda addaa akka nuti galchinu yookiin immoo akka nuti foormii irratti guunnu yeroo itti nu gaafatantu jira jechuudha. Kanaafuu dhaabbattoonni kun yookiin immoo weebsaayitoonni kun yookiin immoo sooshaal miidiyaawwan kun erga personal information keenya nurraa fudhatanii booda dabarsanii qaama biraaf kennuu hin qaban jechuudha. Kanaafuu privacy nama kanaa eeguuf yookiin immoo akka dhaabbattoonni kun yookiin immoo sooshaal miidiyaan kun yookiin pilaatfoormoonni kun security nama kanaa eeguuf yookiin immoo daataa nama kanaa akka dabarsee qaama biraaf hin kenninee fi maaltu jiraachuu qaba jechuudha. Itiksiin nu barbaachisa yookiin immoo itiksiin kanatti control goonu yookiin manage goonu itiksiin nu barbaachisa jechuudha. Kanaafuu waa'ee digital privacy ni ilaalla jechuudha komponentii isaa waliin akkasumas immoo faayidaa digital privacy kan ilaallu jechuudha. Itti aansee faayidaa yookiin immoo importance of accountability and trust in emerging technology waa'ee amanamummaa fi waa'ee emerging technology yookiin immoo teknoolojii akkamittiin akka amanuu qabnu yookiin immoo teknoolojii maal ta'uu akka qabu ni ilaalla jechuudha. Dhumarratti immoo maal ilaalla miidhaa fi challenge yeroo emerging technology kana fayyadamnu nurra gahan fi akkam akka ta'uu qaban kan waliin ilaallu jechuudha. Kanaaf haga dhuma viidiyoo kanatti akkana hordoftan affeerraa kiyya jechuudha. Mee waa'ee technology and ethics irraa haa kaanume or let us see technology and ethics. So when we come to technology and ethics, or when we come to emerging technology or the link between emerging technologies and ethics, the internet boom has provided many benefits for society and allowing the creation of new tool and new way of people to interact. Kana jechuuni guddinni internetii yookiin immoo guddinni teknoolojii yookiin immoo teknoolojiin haguma guddachaa deemu maal ta'a jechuudha. Tuuliin adda addaa yookiin immoo wanti haaraan oomishamaa deema jechuudha. Akkasumas immoo maal godhaa way of life yookiin immoo jireenya namaallee maal gochaa deema jechuudha. Teknoolojiin kun easy kan godhu teknoolojiin adda addaa maal ta'a jechuudha hojjetamaa deemu yookiin immoo hojjetamaa jiru jechuudha. Kanaafuu guddinni internetii yookiin immoo guddinni teknoolojii jireenya namaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kana jechuun jireenya keenya smart gochuu keessatti faayidaa guddaa qaba jechuudha. Akkuma boqonnaa sadaffaa arfaffaa fi kanneen kana fakkaatan keessatti ilaalle gaafa emerging technology fayyadamnu bu'aa adda addaa ni arganna jechuudha. Maal jennaan emerging technology kana eeriyaa baay'eetti apply goonee fayyadamuu waan dandeenyu jechuudha. Kanaafuu guddinni internetii societyif yookiin immoo uummataaf yookiin immoo userii fi bu'aa guddaa ni qaba jechaa jira jechuudha. As many technological advances, however, the internet has not been without negative aspect. Kana jechuun akkuma teknoolojiin yookiin immoo internetiin faayidaa qabu yookiin immoo teknoolojiin yookiin immoo emerging teknoolojiin faayidaa qabu miidhaas ni qaba yookiin immoo emerging teknoolojiin kun yookiin immoo internetiin kun yookiin immoo gaafa internetii fayyadamnu miidhaan nurra gahu yookiin immoo negative aspect illee ni qaba yookiin immoo disadvantage illee ni qaba jechaa jira jechuudha. Some of the negative aspects of this internet or emerging technology include it has created new concern about privacy. Kanaafuu negative aspect qaba jenneerra. Negative aspect sana yookiin immoo disadvantage internet fayyadamuu yookiin immoo emerging technology adda addaa fayyadamuu keessaa inni jalqaba maalidha? Privacy keenya yookiin immoo privacy individualiin yookiin immoo personal information nama dhuunfaa akka inni gaaffii keessa galu godha jechuudha. Kana jechuun privacy yookiin personal data yookiin immoo personal information keenya maal jechuudha gaaffii keessa gala jechuudha. Gaafa maal fayyadamnu gaafa internetii fayyadamnu akkasumas immoo gaafa emerging technology adda addaa fayyadamnu jechuudha. Kanaafuu kun akka negative aspect tokkotti jechuudha. Inni biraan it has been hampered by virus or spam jedha. Kana jechuun haguma nuti internetii fayyadamnu yookiin immoo haguma nuti emerging technology adda addaa fayyadamnu carraan nuti vaayirasiitiin attack ta'uu keenya yookiin immoo spaamiitiin attack ta'uu keenya maal ta'a jechuudha dabalaa deema yookiin immoo baay'achaa deema jechuudha. Fakkeenyaaf boqonnaa arfaffaa keessatti akkuma ilaalle yookiin immoo chapter 4 internet of things keessatti akkuma ilaalle internet of things internetii wanta waan ta'eef wantonni walitti connect ta'aniiti information waliif share godhu jenneerra. Kanaaf achi keessatti device'n tokko yookiin immoo systemii tokko kan vaayirasii qabu taananii device'n hundumtuu maal ta'u jechuudha carraan isaan vaayirasiitiin attack ta'anii ni dabala jechuudha. Kanaafuu inni kun negative aspect internetii yookiin immoo emerging technology jechuu ni dandeenya jechuudha. Spam yookiin vaayirasiitiin attack ta'u jechuudha. Inni sadaffaan or the third one is it serves as a medium of communication across the globe. It threatens to cut off people who lack
access to it jedha. Kana jechuun internetiin maaluma jechuudha medium of communication dha yookiin immoo namoonni addunyaarra jiranii akka isaan easily communicate waliin godhan kan gochisiisudha jechuudha yookiin immoo kan itti hojii keenya hojjetanudha yookiin immoo kan ittiin life keenya easy goonudha jenneerra. Garuu immoo namoonni carraa internetii hin qabaanne yookiin immoo carraa internet access hin qabaanne yookiin immoo internetii kana fayyadamuu hin dandeenye yookiin immoo infrastructure ittiin internetii kana fayyadaman yookiin immoo emerging technology adda addaa ittiin fayyadaman yoo hin qabaanne maal ta'u jechuudha addunyaarraa citu yookiin immoo cut off ta'u jedha. Kunis cut off people who lack access to it jedha jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu amma example miti xiqqoo isinii fudhadha. Paaspoortii baafachuu otoo barbaaddanii paaspoortii baasuuf dirqama maal qabaachuu qabna jechuudha. Yookiin immoo dirqama ashaaraa keenya kennuu qabna yookiin immoo fingerprint keenya yookiin immoo quba keenya kennuu qabna jechuudha. Namoonni uumamaan fingerprint kana yookiin immoo ashaaraan kana hin qabne immoo ni jiru uumamaan jechuudha. Lakkoofsaanii baay'ee xiqqoo ta'us namoonni qaamni isaanii lummutti ta'e yookiin immoo ismuuzii ta'e kan ashaaraa hin qabne. Ashaaraa jechuun quba keenyarraa ishee akka bifa gundoo fakkaatudha yookiin immoo masmara quba keenyarra jirtudha jechuudha. Ishee sana kan hin qabne kan lummutti ta'e yookiin immoo kan ismuuzii ta'e ni jira qubni akkasiillee ni jira jechuudha. Kanaafuu namoonni qubni isaanii kan ashaaraa hin qabne kuni maal baafachuu hin danda'an jechuudha. Yoo carraan biraan uumamnee fi paaspoortii baafatanii biyya alaa deemuu hin danda'an jechuudha. Paaspoortii yookiin viizaa baafachuu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu namoota ashaaraa kana hin qabne maal godha jechuudha. Kat goone jechuudha yookiin immoo sarviizii kanarraatti kutaa jirra yookiin immoo akka isaan tajaajila kana hin arganne gochaa jirra jechuudha. Akkuma kana teknoolojii adda addaa gaafa hojjetamu yoo nuti infrastructure hin qabaanne yookiin immoo yoo nuti internetii hin qabaanne maal ta'a jechuudha. Addunyaarraa nu kuta yookiin immoo akka nuti teknoolojii sana yookiin immoo waan sana access hin goone nu godha jechuudha. Kanaafuu inni kunillee negative aspect yookiin immoo disadvantage karaa teknoolojii jiraachuu danda'u yookiin immoo karaa emerging teknoolojii dhufuudha jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti guddinni internetii yookiin immoo gaafa internetiin yookiin immoo teknooloojiin guddachaa deemu maal ta'a jechuudha. Privacy'n gaaffii keessa gala akkasumas carraan nuti spaamii yookiin vaayirasiin attack ta'uu keenya hin dabala akkasumas immoo namoonni internetii hin qabne maal ta'u jechuudha addunyaa biraarraatii kat ta'u yookiin immoo communicate gochuu hin danda'an yookiin immoo addunyaan ala ta'u jechuudha. Okay. Ethics is particularly important for accountancy profession with the code for professional ethics based on 5 basic principles jedha jechuudha. Kana jechuun ethics'n maaliif fayyada jedha. Professionii tokkoof yookiin hojii tokko irratti yookiin bakka tokkotti akka accountability jiraatu godha jechuudha. Ethics'n yookiin immoo naamusni yoo jiraate yookiin immoo amalli gaarii yoo jiraate accountancy'n akka jiraatu ni taasisa jechuudha. Kanaafuu ethics'n yookiin immoo professional ethics'n 5 basic principles kana ni qabu jechaa jira jechuudha. Professioniin yookiin immoo hojiin tokko yookiin immoo professioniin tokko kan inni qabaachuu qabu yookiin immoo ethical principle inni qabaachuu qabu keessaa inni jalqabamaa jechuudha. Integrity dha jechuudha. Integrity means nothing but is a protection of data from unwanted modification or protection of data from improper modification or from unauthorized person is called integrity. Kana jechuun dataan tokko yookiin immoo personal dataan tokko qaama hin barbaachisne yookiin immoo qaama sadaffaatiin yookiin immoo qaama eeyyama hin qabneetiin maal ta'uu qabu jechuudha. Alter ta'uu qabu yookiin immoo modify ta'uu qabu yookiin immoo jijjiiramuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu nam tokko fakkeenyaaf dhaabbata wayii tokko keessa hojjeta yoo ta'e personal data kan dhaabbata sana keessa jiru maal gochuu qabu jechuudha. Akka barbaade jijjiiruu hin qabu yoo mirga isaa qabaate yookiin immoo yoo authorized ta'e malee jechuudha. Akkasumas immoo emerging technology illee yookiin immoo teknooloojiin yoo jiraatanii teknooloojiin sun maal ta'uu qabu jechuudha. Kan integrity nama tuqu ta'uu qabu yookiin immoo personal data nama yookiin immoo personal information kan callise jijjiiruu osoo hin taane qaamni eeyyama qabu yookiin immoo qaamni eeyyamee fi qofti kan hojjechuu qabu ta'uu qaba jechuudha. Akka ethics'tti jechuudha yookiin immoo akka ethical principle jechuudha. Inni lammaffaa objectivity dha. Kana jechuun fakkeenyaaf dhaabbanni tokko jira jennuun hojjettoonni dhaabbata sanaa kan isaan hojjetan maal jechuudha. Objective yookiin immoo kaayyoo dhaabbata sanaaf fulfill gochuuf jechuudha. Akkasumas gara teknooloojiitti dhufne immoo yookiin immoo gara emerging teknooloojiitti dhufne immoo emerging teknooloojii yoo qabaanne yookiin immoo teknooloojii yoo qabaanne teknooloojiin kun kan inni hojjetameef yookiin immoo kaayyoo hojjetameef qofa hojjechuu qaba yookiin immoo waan hojjetameef qofa hojjechuu qaba malee waan biraa hojjechuu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf amma roobootii
yookiin immoo artificial intelligence kan waa hojjettu yookiin let us say for example kan kubbaa taphattu wayii otoo qabaanne yookiin immoo kan waa hojjettu otoo qabaanne artificial intelligence kubbaa taphattu kuni kubbaa taphachuu dhiistee kan miidhaa geessistu yookiin immoo kan waan biraa gootu ta'uu hin qabdu jechuudha. Kanaafuu objectivitiin jiraachuu qaba. Kan inni oomishameef yookiin immoo kan inni hojjetameef sana qofa hojjechuu qaba waanti ta'e jechuudha malee wanta miidhaa geessisu yookiin immoo wanta hin fayyadne kan hojjetu ta'uu hin qabu jechuudha. The third ethical principle is competence and due care. Kana jechuun emerging technology yookiin immoo teknooloojiin haaraan gaafa hojjetamu yookiin immoo toolii wayii yookiin immoo systemni wayii gaafa hojjetamu systemni sun kan compete godhu akkasumas immoo kan waan ta'eef care godhu yookiin immoo kan care gochuu danda'u ta'uu qaba malee kan miidhaa geessisu yookiin immoo kan balaa biraa geessisu ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu kan compete godhu hojii irratti kan dorgomu akkasumas immoo kan waa care godhu ta'uu qaba jechuudha. Inni arfaffaan or the fourth ethical principle is confidentiality. When you say confidentiality, confidentiality is nothing but is protection of data from improper disclosure. Kana jechuun haa jennu fakkeenyaaf amma dhukkubsaan tokko HIV AIDS qabaa jennu yookiin immoo dhukkuba HIV qabaa jennu. Dhukkuba HIV kana qabaachuusaa yoo doktorri sun baasee qaama biraatti kan himoote yookiin dabarsee nama biraatti hiriyoonsaa ta'uu istaafii biraatti ta'uu nama biraatti dabarsee kan haasa'u yookiin immoo kan dubbatu yoo ta'e dhukkubsataa sanaaf confidentiality'n isaa hin eegamne yookiin immoo confidentiality'n isaa maal ta'e jechuudha cabeeraa jechuudha. Akkasumas immoo akkuma namaa sana gara emerging technologytti yookiin immoo gara teknooloojiitti yoo dhufne teknooloojiin haaraan gaafa hojjetamanii teknooloojiin haaraa sun waa hojjetu yoo ta'e waan hojjetan sana yookiin immoo yeroo waa hojjetan sana maal gochuun qaban jechuudha. Personal information yookiin immoo personal data nama baasanii qaama biraaf kan kennan yookiin immoo kan agarsiisan yookiin immoo kan gadi baasan ta'uu hin qaban jechuudha. Maal gochuu qaba jechuudha. Personal data yookiin immoo personal information proper care gochuu qabu yookiin immoo properly protect gochuu qabu jechuudha. Inni dhuma or the last ethical principle is called professional behavior. Maal jechuudha amala gaarii yookiin immoo amala professionii yookiin hojii sana faana deemu qabaachuu qaba namni tokko gaafa bakka ta'etti hojii hojjetu jechuudha. As the same is true for technology. Technology illee akkamidha jechuudha. Technology behavior gaarii qabaachuu qabu yookiin immoo technology hojii ta'e hojjechuu irratti amala gaarii qabaachuu qaba yookiin immoo waan ajajame sana waan hojjetu jedhame sana amala gaariitiin maal gochuu qaba jechuudha hojjechuu qaba jechuudha. Kanaafuu warreen kuni yookiin immoo shanan kun maal jechuudha ethical principle yookiin immoo basic ethical principle kan nama tokkorraa barbaadamudha dhaabbata tokko keessatti jechuudha. Akkasumas illee dhaabbata keessatti namarraa qofa otoo hin taane yookiin immoo namarraa qofa otoo hin taane yookiin immoo hojjetaa qofarraa otoo hin taane yoo bakka namaa sana buufne teknooloojii kan fayyadamnu yoo ta'e yookiin immoo bakka namni hojjetu sana teknooloojiitu hojii namaa hojjeta yoo ta'e akkasuma teknooloojiin illee maal qabaachuu qaba jechuudha. 5 basic principle kan qabaachuu qaba jechuudha. Integrity qabaachuu qaba. Kana jechuun personal data yookiin immoo personal information namaa callisee kan modify ta'u hin qabu jechuudha. Yookiin immoo teknooloojiin ofiisaa modify gochuu hin qabu. Akkasumas yoo eeyyama qabaate malee jechuudha. Akkasumas objectivity qabaachuu qaba. Akkasumas yookiin immoo objectivity waan hojjetameef guutuu qaba. Akkasumas compete kan godhuu fi kan wantotaaf care godhu ta'uu qaba. Akkasumas confidentiality kan eegu ta'uu qaba malee information namaa yookiin immoo personal data namaa kan bakkeetti expose godhu ta'uu hin qabu. Akkasumas immoo professional behavior yookiin immoo amala professionii sana yookiin immoo hojii sana yookiin amala gaarii qabaachuu qaba jechuudha. Waa'ee kana haasaa jechuudha. However jalatti the emergency of new technology raises some new challenge for profession to address jedha. Kana jechuun guddinni teknooloojii yookiin immoo haguma teknooloojiin guddachaa deemu yookiin immoo haguma teknooloojiin haaraan dhufaa deemu maaltu dhufaa deema jechuudha. Professional ethicsiin challenge ta'aa deema yookiin immoo challengein adda addaa teknooloojii kana faana wal qabatanii dhufaa deemu jechaa jira jechuudha. So let us see ethical questions that can be raised by emerging technology. Kanaafuu slide itti keessatti ethical question akkamiitu emerging technology yookiin immoo teknooloojii haaraatiin raise akka ta'u kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. The increasing use of big data, algorithm decision making, and artificial intelligence can enable more consistent and evidence-based and accurate judgments or decisions
often more quickly and efficiently. However, these strengths can potentially have darker side too, throwing up question around the ethical use of this fairly new technology. Kana jechuun baay'achuun big data yookiin immoo baay'achuun data akkasumas baay'achuun algoritmoota kan ittiin decision adda addaa meequun yookiin immoo kan artificial intelligence fayyadamnu akkasumas baay'achuun artificial intelligence yookiin immoo intelligent system baay'achuun roobotota maal gochaa jira jechuudha yookiin immoo guddinni teknooloojii maal gochaa jira jechuudha. Akka nuti waan ta'e decision ta'e meequun nu gochisaa jira yookiin immoo deviceonni kun ofii isaanii akkuma nama decision ta'e meeqochaa jiru yookiin immoo hojii namni hojjetu kan hojjechuu danda'an deviceonni adda addaa qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Maaliitiin teknooloojiitiin waan kana qabaachuu ni dandeenya jechuudha. Garuu maal jedha teknooloojii waa hojjetu teknooloojii bakka namaa bu'ee yookiin immoo akka namaatti waa hojjetu yookiin immoo akka namaatti decision wayii uumu yookiin immoo akka namaatti waa murteessuu danda'u qabaachuun illee maal qaba jedha darker side illee ni qaba yookiin immoo disadvantage qaba jechaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkamitti fakkaata big data yoo qabaanne big data kana fayyadamnee maal gochuu dandeenya decision ta'e meeq gochuu dandeenya yookiin immoo knowledge ta'e yookiin immoo insight ta'e big data sana keessatti mine gochuu dandeenya yookiin immoo extract gochuu akka dandeenyu sirriitti mee ture jechuudha yookiin immoo barannee ture chapter lammaffaa keessatti jechuudha. Garuu big data nuti algoritmii ta'eef kennine yookiin immoo maashinii ta'e ittiin barsiisnu suni daataan sun daataa sirrii yoo hin taane yookiin immoo daataa sobaa yoo ta'e akkuma amma gigoo jennu sana yookiin immoo garbage in garbage out wanti jedhamu jira. Kana jechuun yoo daataa sirrii kompiitaraaf kennine deebii sirrii argachuu dandeenya yookiin immoo daataa sirrii yoo hin kennine immoo deebii sirrii hin taane arganna jechuudha. Kana jechuun yeroo kompiitara tokko intelligent gochuuf barsiisnu daataa nuti kennineef ittiin barsiisne sun yoo daataa sirrii hin taane deebii sirrii hin taane argachuu dandeenya yookiin immoo decision sirrii hin taane argachuu ni dandeenya akkuma garbage in garbage out jenne sana jechuudha. Kanaafuu waan hin taane yoo barattee ta'e kompiitara keenya yookiin immoo seeraa yoo hin barsiisne ta'e waan hin taane yookiin deebii sirrii yookiin immoo deebii dhugaa ta'e irraa argachuu waan dandeenyeef darker side yookiin immoo negative side yookiin immoo disadvantage illee ni qaba yookiin immoo challenge illee ni qaba jechuudha. So questions are being asked regarding to the interaction between computer and humans. How much reliance can we place on data in the model? What is the role of human judgment, and how do we ensure that we understand the decision-making process? Whatever the power of machine or whatever the machine is intelligent, human will still needed to be involved so that people can held accountable and explain the reason behind the decision. Fakkeenyaaf jennu amma artificial intelligence yookiin immoo intelligence system kan nama operation gochuu danda'u yookiin immoo kan surgery hojjechuu danda'u qabna haa jennu. Kanaaf amma callisnee device sana waan qabnuuf yookiin immoo kan surgery hojjetu yookiin immoo kan nama operation gochuu danda'u device waan qabnuuf device sana namatti gadhiisne yookiin immoo dhukkubsaatti gadhiisne taa'uu hin qabnu jechuudha. Doktorri maal ta'uu qaba jechuudha. Device sana bira dhaabbatee waan device sun hojjetu ilaaluu qaba yookiin immoo decision device sun fudhatu ilaalee waan sirraa hojjiraatu sirreessuu qaba jechuudha. Maal jennaani yeroo hundaa maashina amanuun yookiin immoo maashina amannee waan hunduma yookiin immoo decision hunda akka maashiniin kennu gochuun sirrii waan hin taaneef jechuudha. Kanaafuu namni maal gochuu qaba jechuudha. Wanta maashiniin decide godhu yookiin immoo wanta maashiniin murteessu keessatti involve ta'e yookiin immoo keessatti hirmaatee accountable ta'uu qaba jechuudha. Yookiin immoo wanta achi keessa jiru sana yookiin decision keessatti hirmaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti maal jechaa jira jechuudha. Device yookiin immoo system yookiin immoo intelligent system yookiin immoo artificial intelligence isaa ta'u robotis haa ta'u kan akka namaatti hojjetu yoo qabaanne yookiin immoo kan waa hojjechuu danda'u yoo qabaanne iyyuu namni maal ta'uu qaba jechuudha. Maashina sana qofa amannee maashina sana qofaaf decision dhiisuu osoo hin taane namni yookiin immoo professional namni ta'e yookiin immoo namni area sanatti barnoota qabu yookiin immoo dandeettii qabu maal ta'uu qaba jechuudha. Wanta maashiniin hojjetu keessatti involve ta'e yookiin immoo maashina sana cinaa ta'e decision uumamuu sana maal gochuu qaba jechuudha. Hordofuu qaba yookiin immoo keessatti hirmaachuu qaba yookiin immoo murtaa'u keessatti hirmaachuu qaba jechuudha. Kanaaf as keessatti new ethical questioning kun maaliif gargaara jechuudha. Maashiniin intelligentidha yookiin immoo maashiniin waan hundumaa hojjechuu danda'u yookiin immoo intelligent systemiin akkuma nama intelligentidha yookiin immoo nama ol waan ta'e hojjechuu danda'a jenne waan hundumayyuu teknooloojiif yookiin immoo sistemaaf yookiin immoo kompiitaratti dhiisuu otoo hin taane
namni maal ta'uu qaba jechuudha. Keessatti hirmaachuu qaba yookiin immoo kan maashiniin hojjetu sana keessatti hirmaate yookiin immoo maashina sana deeggaru yookiin immoo maashina sana waliin waa hojjechuu qaba malee callisnee itti dhiisuu yookiin immoo callisnee maashina amannee dhiisuuni rakkoo biraa fiduu danda'a. Kanaafuu rakkoon kun akka hin dhufneef immoo of eeggannoon ni barbaachisa kan jedhu nu barsiisuufidha jechuudha. Gaafa teknooloojiin haaraan hojjetamu yookiin immoo teknooloojiin haaraan uumamu teknooloojiin sun faayidaa akkuma qabu miidhaallee qabaachuu waan maluuf maalti yaaduun barbaachisaadha jechuudha. Waa'ee miidhaasaa yookiin immoo disadvanteejii inni qabu yookiin immoo akkamittiin akka rakkoo teknooloojii kanaan uumamu hir'isuun akkamittiin akka danda'amu yookiin immoo hambisuun akkamittiin akka danda'amu irratti yaaduun dirqamadha jechuudha. Kanatti yaaduuf immoo kan nu gargaaru yookiin immoo kan probleemii kana furuuf kan nu gargaaru immoo maal jechuudha? Ethics nu barbaachisa jechuudha. So ethics of that technology jechuudha. Yookiin immoo teknooloojii uumame sanaa fi ethics ni barbaachisa jechuudha. Garuu yeroo baay'ee rakkoon jiru teknooloojiin tokko erga uumame jechuudha. Ethicsiin isaa kan inni bahu yookiin immoo ethicsiin teknooloojii sanaa kan inni dhufu yookiin immoo kan inni bahu erga teknooloojiin sun uumame teknooloojiin sun hojiirra oolee teknooloojiin sun rakkoo ta'e uume yookiin immoo rakkoon ta'e teknooloojii sanaan erga uumame boodadha. Maaltu ba'a jechuudha? Ethics teknooloojii sanaan ba'a yookiin immoo teknooloojiin kun akkas ta'uu qaba akkas ta'uu hin qabu kan jedhu seerri bahaa jechuudha. Yeroo baay'ee rakkoon jiru sanadha jechuudha. Maaliif jennaan ethics yeroo baay'ee kan inni qoratu yookiin immoo kan irratti hojjetu waan jiru irratti yookiin immoo waan darbe irratti malee waan gara fuulduraa yookiin immoo waan fiicharii irratti maal jechuu dandeenya jechuudha. Ethics isaa baasuun yookiin immoo ethics isaa kana fakkaachuu qaba yookiin immoo ethical principle'n teknooloojii gara fuulduraatti dhufu kana fakkaachuu qaba jennee lafa kaa'uun maal waan ta'eef jechuudha. Rakkoo waan ta'eef jechuudha. Garuu maalis ta'u maal gaafa teknooloojiin haaraan hojjetamu yookiin immoo teknooloojiin haaraan introduce ta'uuf jedhu achumaan maal isaa yaadamuu qaba jechuudha. Positive impact isaa akkasumas immoo negative isaa yookiin immoo disadvantage isaatti yaadame haalatti negative impact isaa yookiin immoo haalatti disadvantage isaa hir'isuu hin danda'amu yookiin immoo riskii teknooloojii sana waliin wal qabate hir'isuu hin danda'amu irratti hojjechuun gaariidha yookiin immoo ethical principle teknooloojii sanaaf ethical principle barbaachisu maal ta'uu qaba jechuudha. Bahuu qaba jechuudha. And the next one is general ethical principle, which means the following are, or this one are, the ethical rule which must be applied in all emerging technology, or the ethical rule which can be applied for all of the emerging technology. Kan jechuun warreen asirratti listaanii jiran kun immoo emerging technology kamiifiyyuu ethical rule apply ta'uu qaban yookiin immoo seerota apply yookiin immoo naamusa apply ta'uu qabanidha jechuudha. Isaan keessaa inni jalqaba or the first ethical rule which can be applied to all emerging technology can be contribute to the society and to human well-being, acknowledging that the people are stakeholder in competing. Kan jechuun teknooloojiin tokko yookiin immoo teknooloojiin haaraan tokko gaafa hojjetamu maal ta'uu qaba jechuudha. Societyif yookiin immoo hawaasaaf waan ta'e bu'aa ta'e kan contribute godhu yookiin immoo bu'aa ta'e kan buusu ta'uu qaba. Akkasumas immoo kan inni hojjetame yookiin immoo kan inni hojjetu waan gaarii ta'uu qaba. Human well-being ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas immoo acknowledging that all people are stakeholders kan jechuun namni kamuu qoodataa yookiin immoo hirmaataa yookiin immoo participant competing yookiin immoo computer system akka ta'e beekuu qaba jechuudha. Teknooloojiin haaraan tokko gaafa hojjetamu yookiin immoo teknooloojiin gaafa dhufu jechuudha. The next one is avoid harm. Primary goal yookiin immoo kaayyoon itti kompiitarri yookiin immoo kompiitar siistemii yookiin immoo teknooloojiin hojjetamu rakkoo keenya nuuf furuuf yookiin immoo rakkoo hir'isuuf yookiin immoo chaalenjii adda addaa namarraa hir'isuuf jechuudha. Garuu chaalenjii hir'isuuf jedhee yookiin immoo rakkoo hir'isuuf jedhee kan rakkoolee fidu rakkoo biraallee kan nutti fidu ta'uu hin qabu jechuudha. Kana jechuun yoo xiqqaate teknooloojiin advantagein isaa disadvantage isaatii ol ta'uu qaba jechuudha. Yookiin immoo faayidaan isaa miidhaa isaatii ol ta'uu qaba jechuudha. Miidhaan isaa xiqqoo ta'e faayidaan isaa guddaa ta'uu qabu. Akkasumas immoo kan harmii yookiin immoo waan hin taane kan avoid godhu ta'uu qaba jechuudha. Kan rakkoo uumus ta'uu hin qabu teknooloojiin akkasumas immoo rakkoo uumame immoo kan hir'isu ta'uu qaba jechuudha. Teknooloojiin kamiyyuu jechuudha malee kan nama miidhu yookiin immoo kan miidhaa hin hir'isne ta'uu hin qabu jechuudha. The next general ethical principle is be honest and trustworthy. Kan jechuun teknooloojiin kamiyyuu amanamaa ta'uu qaba yookiin immoo dhugaa ta'uu qaba jechuudha. Yookiin immoo kan amanamu ta'uu qaba jechuudha. Teknooloojii ta'ee create goone yookiin immoo hojjenne teknooloojiin sun maal ta'uu qaba jechuudha. Kan amanamu ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf amma
Senaariyoo xiqqoo ishee tunsinii kenne amma kaalkuleetara kana fayyadamnee nuti amma waan barbaanne daana waan barbaanne baay'isna waan barbaanne hirra mitiire. Kanaaf kan nuti kana hunda hojjennu waan maal ta'e jechuudha waan kaalkuleetara sana amannuuf waan barbaanne ittiin baay'isnee waan sana fayyadamna yookiin immoo waan barbaanne ittiin hirree waan barbaanne ittiin hir'isnee ittiin daanee fayyadamna jechuudha. Kanaafuu maal gochaa jirra jechuudha kaalkuleetara sana amanneerra jechuudha. Kanaafuu teknooloojiin kamiyyuu teknooloojiin haaraa yookiin immerjiing teknooloojiin kamuu kan amanamuu fi kan dhugaa irratti hojjetu ta'uu qaba jechuudha. The next one is be fair and take action not to discriminate. Teknooloojiin kamiyyuu fair ta'uu qaba nama kamiifuu malee biased ta'uu hin qabu yookiin immoo kan nama discriminate godhu ta'uu hin qabu jechuudha. Yookiin immoo kan nama qoodu ta'uu hin qabu jechuudha. Kana jechuun qoodiinsa gaafan jedhu korniyaatiin kan nama qoodu ta'uu hin qabu akkasumas sabummaatiin yookiin immoo sanyiitiin kan nama qoodu ta'uu hin qabu akkasumas amantiitiin kan nama qoodu ta'uu hin qabu jechuudha. Teknooloojiin kamuu nama hunda maal ta'uu qaba jechuudha bifa tokkoon kan ilaalu ta'uu qaba jechuudha malee nama ta'e miidhee nama ta'e kan fayyadu amantii ta'e miidhee amantii ta'e kan fayyadu yookiin immoo korniyaa ta'e fayyadee korniyaa ta'e kan miidhu ta'uu hin qabu jechuudha. And every technology should respect the work required to produce new idea, inventions, and create works and competing artifacts. Teknooloojiin kamiyyuu yaada haaraa kan kabaju yookiin immoo inventionii adda addaa kan kabajuu fi waan haaraa kan uumu ta'uu qaba jechuudha. Inni itti aanu respect privacy. Respect privacy. Kana jechuun privacy jechuun wanta dhuunfaa yookiin immoo wanta nama dhuunfaa waliin wal qabatu jechuudha yookiin immoo data yookiin immoo personal identifiable data nama kan kabaju ta'uu qaba jechuudha. Informationii dhuunfaa namaa yookiin data namaa kan kabaju ta'uu qaba jechuudha. Maaltu emerging technology yookiin immoo teknooloojiin kamiyyuu kabajuu qaba jechuudha yookiin immoo akka barbaade gochuu hin qabu jechuudha. Inni itti aanu yookiin immoo inni dhuma honor confidentiality jedha or respect confidentiality jedha. Confidentiality jechuun akkuma sila dubbadhee personal data yookiin immoo personal informationii namaa qaama hin barbaachisneef dabarsee kan kennu ta'uu hin qabu jechuudha yookiin immoo qaamni eeyyama qabu qofti data sana kan ilaalu akkasumas immoo kan qaama biraaf dabarsee kennu ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu respecting confidentiality, respecting privacy, be honest, be fair, respecting new idea, invention, avoiding harm, and contributing to the society or human well-beings are some of the ethical rule which must be applied to every technology. Kanaafuu warreen asirratti list ta'an kun hundumti isaanii maal jechuudha ethical rule yookiin immoo naamusa emerging technology kamirratti yookiin immoo technology kamirratti apply ta'uu qaban jechuudha yookiin immoo teknooloojiin kamiyyuu general ethical principle kana yookiin immoo naamusa kana yookiin immoo waan kana qabaachuu qaba jechuudha. Kan rakkoo geessu ta'uu hin qabu, waan gaarii hojjechuu qaba, kan amanamu ta'uu qaba, fair ta'uu qaba yookiin immoo kan nama discriminate godhu ta'uu hin qabu, waan haaraa kan kabaju yookiin immoo waan haaraa kan uumu ta'uu qaba akkasumas privacy namaa fi confidentiality namaa kan respect godhu ta'uu qaba jechuudha. And this is professional responsibility kana jechuun as keessatti immoo maal jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko dhaabbateetti qacaramee hojjeta yoo jenne yookiin immoo mana hojii wayii tokkotti ramadamee kan hojjetu yoo ta'e yookiin immoo bakka ta'etti professional yoo ta'e yookiin immoo expert yoo ta'e waan sanaaf responsible ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu data big data qabna yoo ta'e namni big data irraa hojjetu yookiin immoo professionally big data irraa hojjetu data scientist jedhaniirra. Kanaafuu namni data scientist ta'e responsibility naannoo data science kana maal gochuu qaba jechuudha fudhachuu qaba yookiin immoo itti gaafatamuu qaba jechuudha. Akkuma akkuma nama expert ta'e kana maashina yookiin immoo computer system yookiin immoo technology profession ta'e yookiin immoo akka nama expert ta'e yoo qabaanne innillee responsibility armaan gadii kana qabaachuu qaba jechuudha. So these are or the following are what? The following are ethical principles related to professional responsibility, in which the first one is strive to achieve high quality in both process and the product of professional work. Kana jechuun namni tokko qacaramee kan hojjetu yoo ta'e yookiin immoo bakka tokkotti professional ta'e kan hojjetu yoo ta'e responsibility akkamii qabachuudha achieving high quality waan hojjetu sana standardii ol ka'aatiin yookiin immoo quality gaariitiin hojjechuu qaba malee quality isaa kan gadi bu'e hojjechuu qabu yookiin immoo waan gadi bu'e waan kiiloon kaasne hojjechuu qabu jechuudha. Gaafa kana jennu process yookiin immoo yeroo hojii sana hojjennu akkasumas immoo output isaa yookiin result isaa illee maal ta'uu qaba jechuudha quality kan qabu ta'uu qaba jechuudha. The same is true for technology. Technology illee teknooloojiin tokko professional ta'e yookiin immoo expert ta'e yoo qabaanne wanta quality qabu
hojjechuu danda'u qaba jechuudha. The next one is maintain high standard. Maintain what? High standard of professional competence, conduct and ethical practice. Ethical practice kana jechuun hojii sanarratti yookiin immoo waan hojjennu sanarratti cimaa dorgomaa ta'uu qabna, akkasumas amala gaarii argisiisuu qabna jechuudha waan hojjennuuf. The same is true for technology. Technology illee akkasuma bakka hojjetutti yookiin immoo bakka profession ta'etti competence ta'uu qaba, akkasumas immoo kun amala gaarii qabaachuu qaba jechuudha. And now respect existing rule pertaining to professional work or relating to professional work. For example, fakkeenyaaf amma namni tokko dhaabbata wayiitti qacaramee haa jennu, seera mana hojii sanaa existing rule kan mana hojii sanaa beekuu qaba. Beekuu qofa otoo hin taane immoo maal gochuu qaba? Respect gochuu qaba dhaabbata sana keessa hojjechuu jechuudha. The same is true for technology. Technology tokko gaafa hojjetamu yookiin immoo gaafa uumamu aadaa uummata sanaa, afaan uummata sanaa, waan hunduma isaayyuu maal gochuu qaba jechuudha, yookiin immoo seera jiru maal gochuu qaba jechuudha, kan kabaju yookiin immoo respect kan ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu beekuu qaba. Erga beekee immoo maal gochuu qaba jechuudha, seera jiru respect gochuu qaba yookiin akka seerri jedhutti hojjechuu qaba teknooloojiin jechuudha. Inni itti aanu accept and provide appropriate professional review. Kana jechuun fakkeenyaaf gaafa waa hojjennu comment ta'e nutti kennamuu danda'a yookiin immoo dadhabina wayii argisiisuu dandeenya yookiin immoo gamaggamamne waan ta'e seeraan perform gochuu yoo dhabne commentii nuu kennamu sana yookiin immoo yaada nuu kennamu sana maal gochuu qabna jechuudha, accept gochuu qabna jechuudha. Fudhannee fuuldura keenya fooyyessuu qabna yookiin immoo of fooyyessuu qabna yookiin immoo waan gaarii hojjechuu qabna jechuudha. So accepting and providing appropriate professional review is also one of the professional responsibility. The next one is give comprehensive and thorough evaluation of computer system and their impact, including analysis of possible risks. Wanta general ta'ee fi deep evaluation qabaachuu qabna computer system irratti jechuudha. Yaada gadi fagoo akkasumas immoo waan general ta'e waa'ee maa irratti jechuudha, waa'ee impactii computer system irratti, akkasumas illee waa'ee riskii wanta nuti irratti hojjennu irratti jiru yookiin immoo rakkoo uumamuu danda'u illee maal gochuu qabna jechuudha, analyze gochuu qabna jechuudha. Yookiin immoo rakkoo akkamii tokko uumamuu danda'u yookiin immoo riskii akkamii tokko uumamuu danda'u maal gochuu qabna jechuudha, analyze gochuu danda'u qabna jechuudha. Teknooloojiin tokko illee waa ta'e hojjeta taanaan yookiin immoo eraatitti professional ta'e hojjeta taanaanii responsibility akkasii kana ni qaba jechuudha. Inni itti aanu perform work only in the area of competence. Namni tokko hojii tokko kan hojjechuu qabu waan danda'u qofa malee waan dandeenye irratti hojjechuu hin qabu jechuudha. Kanaafuu namni tokko kan waa hojjechuu qabu area maal ta'e irratti qofa jechuudha, area competence qabu yookiin immoo area dandeettii qabu qofa irratti ta'uu qaba jechuudha. Teknooloojiin illee kan inni hojjechuu qabu yookiin immoo kan inni perform gochuu qabu waan barate malee waan hin baranne yookiin immoo waan hin leenjine hojjechuu hin qabu jechuudha. The next one is foster public awareness and understanding of computing related to what? Related to technologies and their consequences. Awareness fi maal jiraachuu qaba jechuudha. Public awareness fi understanding beekumsii fi yookiin immoo understandingin naannoo area computeratti yookiin immoo computingitti akkasumas immoo waa'ee teknoolojii irratti maal ta'uu qaba jechuudha. Riskii isaanii waliin yookiin immoo consequences isaanii waliin beekuu qabna jechuudha. Awareness beekuu qabna, beekumsa beekuu qabna, akkasumas immoo understanding gochuu qabna jechuudha. Inni itti aanu access computing and communication resource only when authorized or when compelled by public good. Kana jechuun waan tokko access gochuu kan qabnu yookiin immoo communication tokko kan nuti access gochuu qabnu yoo maal ta'e jechuudha, yoo eeyyama qabaanne qofa jechuudha yookiin immoo yoo authorized taane qofa malee yoo authorized taane yookiin immoo eeyyama tokko qabaatiin access gochuun sirrii miti yookiin immoo yakkadha jechuudha. Or when compelled by public good yookiin immoo tajaajila uummataaf yookiin immoo waan uummataaf barbaadamu yoo ta'e yookiin immoo faayidaa uummataaf kan barbaadamu yoo ta'e access gochuu dandeenya malee callisnee waan nuun eeyyamamne hojjechuu yookiin immoo access gochuun yakkadha yookiin immoo nurraa hin eegamu jechuudha. Inni biraan design and implement systems that are robustly and usably secure jedha. Kana jechuun gaafa teknoolojii ta'ee hojjennu yookiin immoo gaafa waa ta'e hojjennu maal ta'uu qaba jechuudha, yookiin immoo gaafa waan ta'e design goonu yookiin immoo implement goonu waan sun maal qabaachuu qaba jechuudha, akka inni security qabaatu yookiin immoo akka inni security eegu goonee hojjechuutu nurraa eegama jechuudha. Kanaafuu these listed elements are what? Some of the ethical principles which are related to professional responsibility yookiin immoo namni isaa ta'u systemni ta'e yookiin immoo computer systemiin tokko
gaafa area ta'etti professional ta'e yookiin immoo expert ta'e responsibility armaan gadii kana maal ta'uu qaba jechuudha fudhachuu qaba jechuudha. We have already seen ethical principle related to professional responsibility, and here in this slide we are going to see, or we will see, ethical principle related to professional leadership. Kana jechuun slide duraa keessatti yookiin immoo slide kana keessatti namni tokko expert yoo ta'e yookiin immoo system tokko yookiin computer system tokko area tokkotti expert yoo ta'e maal gochuu qabu yookiin immoo responsibility yookiin immoo itti gaafatamummaa irraa eegamudha jechuudha. Inni kun immoo yookiin immoo slide kana keessatti immoo kan nuti barannu namni tokko leadership yoo ta'e yookiin immoo professional leadership yoo ta'e yookiin immoo bulchiinsa irra yoo jiraate yookiin immoo bulchiinsa irra yoo jiraanne principally nuti follow gochuu qabnu yookiin immoo waan nuti gochuu qabaannutu jira jechuudha. Kanaafuu warreen armaan gadii kun yookiin immoo kan asirratti liste ta'ee jiru kun maal jechuudha? Ethical principle related to professional leadership jechuudha. In which the first one is ensure that public good is central concern during all professional competing work jedha jechuudha. Kana jechuun gaafa waa'ee computer system yookiin immoo competing gaafa haasofnu yookiin immoo gaafa waan IT waliin yookiin immoo computer waliin walitti siiqinsa qabu yookiin immoo waa'ee sana gaafa haasofnu yookiin immoo gaafa waa'ee teknooloojii wayii haasofnu yookiin immoo gaafa teknooloojii wayii hojjennu yeroo hundaa teknooloojiin sun maal ta'uu qaba jechuudha? Tajaajila uummataa kan giddu galeessa godhate ta'uu qaba yookiin immoo kan uummata yookiin immoo hawaasa yookiin immoo society fayyadu ta'uu qaba jechuudha malee kan society ta'uu hin qabu jechuudha. Kanaafuu nuti illee maal gochuu qabna jechuudha? Waan hojjetamu yookiin immoo teknooloojii wayii gaafa hojjennu yookiin immoo gaafa leader taanu teknooloojii wayii tokko yookiin immoo teknooloojiin haaraan tokko gaafa hojjetamu kan inni giddu galeessa godhachuu qabu maal ta'uu qaba jechuudha? Tajaajila hawaasa waan ta'e sanirratti hojjechuun dirqamadha jechuudha. And the second one is articulate, encourage acceptance of and evaluate fulfillment of social responsibility by members of organization or group jedha jechuudha. Kana jechuun gaafa dhaabbata wayii tokko irratti bulchaa taane yookiin immoo leader taane yookiin immoo professional leadership yoo taane maal gochuu qabna jechuudha? Namoonni nu jala jiran yookiin immoo namoonni dhaabbata sana jala jiranii yookiin immoo gruupii ta'uu danda'a yookiin immoo memberii yookiin immoo gareen ta'e yookiin immoo individuaaliin jiru maal ta'uu qaba jechuudha? Responsibility mataasaa akka ba'u gorsuu yookiin immoo responsibility kennuu fi akkasumas immoo encourage gochuu yookiin immoo gargaaruu akkasumas immoo maal gochuu qabna jechuudha? Namoota nu jala jiran yookiin immoo namoota dhaabbata sana jala jiran evaluate gochuu yookiin immoo encourage yookiin immoo gargaaruu qabna jechuudha. Kanaafuu akka leaderii tokkotti yookiin immoo akka bulchaa tokkotti yookiin immoo akka professional leadershipitti maal gochuu qabna jechuudha? Articulate gochuu qabna, seera ta'e articulate gochuu qabna yookiin immoo baasuu qabna yookiin immoo namoonni individuaaliin yookiin immoo gareen dhaabbata sana keessa jiru yookiin immoo kan nuti bulchinu jala jiru akka isaan responsibilities mataa isaa baru gochuu qabna, gargaaruu qabna akkasumas evaluate gochuu qabna jechuudha. Inni itti aanu manage personnel and resource to enhance the quality of work life jedha jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf dhaabbata wayii keessaa hojjennaa jennu fakkeenyaaf haa jennu dhaabbanni big data irratti hojjetu jira jennu egaa bakka beekuu big data data guddaadha fi complex kan ta'edha. Kanaafuu dhaabbata big data kana gaafa manage goonu yoo leaderii taane yookiin immoo professional leadership yoo taane yookiin immoo bulchaa yoo taane hojjettoota dhaabbata sana keessa jiran yookiin immoo dhaabbata big data sana keessa jiran bulchuu qabna jechuudha. Akkasumas immoo resource manage gochuu qabna. Resource gaafa jennu kompiitaroota ittiin big data kana handle goonu ta'uu ni danda'a jechuudha. Yookiin immoo data masana yookiin immoo big data masana akka resource itti maal gochuu qabna jechuudha? Manage gochuu qabna jechuudha. Maal gochuuf? To enhance quality of work life. Hojiin suni quality akka qabaatu yookiin immoo dhaabbanni sun quality gaarii akka qabaatuu fi environment akkasii uumuu qabna yookiin immoo hojjettootaa fi resource mana hojii sana keessaati manage gochuu qaba professional leaderiin tokko jechuudha yookiin immoo professional leadershipiin tokko jechuudha. Inni itti aanu or the third one is articulate, apply and support policies and processes that reflect the principle of code jedha jechuudha. Kana jechuun bulchiinsi tokko yookiin immoo leadershipiin tokko yookiin immoo namni dhaabbata tokko bulchu poolisii baasuu akkasumas poolisii baasii sana immoo apply gochuu yookiin immoo hojiirra oolchuu akkasumas support gochuu qaba jechuudha. Nuti illee
yoo professional leadership taane bakka itti ramadamne yookiin immoo leadership taane bakka itti hojjenna yoo ta'e maal gochuu qabna jechuudha. Imaammata adda addaa baasuu qabna dhaabbata sana bulchuuf jechuudha. Akkasumas imaammata beellee hojiirra oolchuu qabna. Akkasumas illee sappoortii gochuu qabna akka liidarii tokkootti jechuudha. Fakkeenyaaf haa jennu akkuma ammas inni jedhe kana otoo dhaabbata big data irratti leadership taane jirra ta'e maal gochuu qabna jechuudha. Dirqama imaammata adda addaa kan ittiin big data sana manage goonu baasuu qabna. Akkasumas immoo imaammata baasne sanallee maal gochuu qabna jechuudha. Apply gochuu qabna yookiin immoo poolisii baasnellee apply gochuu qabna jechuudha. Maal gochuuf big data sana eeguuf yookiin immoo dhaabbata sana save gochuuf jechuudha. Inni itti aanu create an opportunity for members of organization or group to grow as a professional jedha. Kana jechuun fakkeenyaaf dhaabbata nuti keessa jirru keessa namoota 20tu jira yoo ta'e namoonni 20 nu jala jiran suni akka isaan yoo nuti liidarii ta'an jechuudha akka isaan professional ta'an yookiin immoo akka isaan illee gara liidariitti dhufan maal gochuu qabna jechuudha jajjabeessuu qabna jechuudha. Jajjabeessuu qabna yookiin immoo carraa adda addaa uumuu fi qabna akka professional liidarii tokkotti jechuudha. The next professional leadership principle is use care when modifying or retiring a system, which include interface change, the removal of some features from the system, and even software update have an impact on the productivity of users and the quality of their work. Kana jechuun gaafa sistema haaraa tokko create goonu yookiin immoo sistema jiru sana gaafa modify goonu yookiin immoo gaafa update goonu yookiin immoo gaafa feature itti dabalu yookiin immoo feature irraa remove goonu of eeggannoo guddaa barbaada jechuudha. Maal jennaani fakkeenyaaf amma Facebook hundi keenya ni fayyadamna jedhee yaada. Interface Facebook nuti beeknu jira jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf jalqaba username fi password bakka itti galchinu user interface ni jiraata. Gaafa login goone seenullee maaltu jira jechuudha. Home yookiin immoo user interface Facebook nuti beeknu jira jechuudha. Otoo amma dhaabbanni Facebook feature ta'e itti dabaluu barbaade yookiin immoo feature ta'e Facebook irraa remove gochuu barbaade maal gochuu qaba jechuudha. Research gochuu qaba yookiin immoo qorannoo adda addaa gaggeessuu qaba jechuudha. Maal jennaani yoo waa dabalame yookiin immoo waa hir'ate fayyadamtootatti bitaa galuu waan danda'uu fi akkamitti dabala maaltu dabalamu maaltu hir'atu akkamitti immoo dabalamuu qaba yookiin immoo akkamitti immoo hir'atuu qaba jedhanii warri Facebook irraa hojjetan itti yaaduu qabu yookiin immoo research adda addaa yookiin immoo qo'annoo adda addaa gochuu ni qabu jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti gaafa waa daballu yookiin immoo gaafa sistemata irratti waa daballu yookiin immoo sistemata irraati waan ta'e hir'isnu maal gochuu qabna jechuudha. Of eeggannoo guddaa gochuu qabna jechuudha. Akka maalitti akka professional leadership tokkotti yookiin immoo akka bulchaa yookiin immoo hoogganaa professional ta'e tokkotti jechuudha. The next or the last professional leadership principle is recognize and take care of a system that become integrated into the infrastructure of society jedha jechuudha. Kana jechuun yoo liidarii taane yookiin immoo area ta'etti yoo professional leadership yookiin immoo liidarii taane sistemoota yookiin immoo computer sistemoota tajaajila uummataa kennan yookiin immoo kanneen jireenya uummataa waliin walitti hidhata qabaniif maal gochuu qabna jechuudha. Special care gochuun dirqamadha jechuudha yookiin immoo eeggannoo gaarii gochuun dirqamadha jechuudha yookiin immoo eegumsa gaarii gochuu qabna jechuudha. Akkasumas sistemoota tajaajila kennan kanaaf maal gochuu qabna jechuudha. Beekamtii illee kennuu qabna yookiin immoo recognition illee maal gochuu qabna jechuudha. Kennuufii qabna jechuudha. Fakkeenya xiqqoo isinii fudhadhame. Egaa akkuma beekamu bara kana baankonni adda addaa biyya keenya keessa ni jiru. Baankonni adda addaa kun immoo tajaajila dijitaalawaa ta'e yookiin immoo computerized ta'e ni qabu jechuudha. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti fudhannee Commercial Bank of Ethiopia yookiin immoo baankii daldala Itoophiyaa ta'uu fudhattanii mobile banking, tele birrii fi kanneen kana fakkaatan tajaajiloota digital ta'an yookiin immoo computerized ta'an ni qabu jechuudha. Tajaajilli yookiin immoo tajaajilli kanneen immoo jireenya hawaasaa waliin walitti hidhatan ni qabu jechuudha. Tajaajilli amma isinii kaase kun kanneen akka tele birrii yookiin immoo kanneen akka mobile banking kuni jireenya keenya waliin yookiin immoo jireenya hawaasaa waliin walitti hidhata qabu jechuudha. Kana jechuun bara kana mobile banking fayyadamne yookiin immoo tele birrii fayyadamne qarshii walii daddabarsuu dandeenya, bittaaf gurgurtaa adda addaa gaggeessuu ni dandeenya. Akkasumas immoo biilii kanneen akka yookiin immoo kanfaltii kanneen akka bishaanii, kanfaltii ibsaa fi waan adda addaa yookiin immoo waan adda addaaf yookiin immoo waan garaagaraaf ni fayyadamna jechuudha. Sistemoota kana yookiin immoo sarviizoota kana jechuudha. Kanaaf tajaajiloota kanaaf yookiin immoo tajaajiloota amma jenne kana kanneen akka mobile banking yookiin immoo kanneen akka teelee birrii kanaaf special carein jiraachuu ni qaba yookiin immoo
akkasumas recognition yookiin immoo beekamtiin kennamuu ni qaba jechuudha. Special care gaafa jennu akka namoonni namootaan hin gowwoomfamne gaafa teelee kana fayyadaman akka isaan hin gowwoomfamne yookiin immoo akka birriin isaanii hin hatamne maal gochuu qabna jechuudha. Of eeggannoo gaarii gochuu qabna akka liidarii tokkotti yookiin immoo akka isaan of eeggatan gochuu qabna jechuudha. Kanaaf recognize and take special care of system. Sistemaaf maal gochuu qabna jechuudha. Kanneen especially kanneen uummata waliin yookiin immoo jireenya hawaasaa waliin walitti hidhata qabuuf special care gochuu qabna akkasumas immoo recognition yookiin immoo beekamtii kennuu qabna jechuudha. So these are some of professional leadership principle yookiin immoo warri listii ta'anii jiran kuni professional leadership principle jechuudha. Yookiin immoo namni area tokkotti professional ta'e yookiin immoo leader ta'e waan inni qabaachuu qabu yookiin immoo principle inni beekuu qabu yookiin immoo inni apply godhuu qabu keessaa warreen kun isaan muraasadha jechuudha. Egaan suur-sagalee har'aaf qabadhee isin yaadde kana fakkaata akka suur-sagalee kana jaallattan akka suur-sagalee kana irraa barattan abdii guddaan qaba hanga boqonnaa ja'affaa paartii 2 yookiin immoo kutaa lammaffaatiin wal arginutti nagaan turaa jechuun barbaada. Ammallee taanaan warri YouTube channelii kan subscribe goone akka subscribe gootan like share akka gootan kabajaan sin gaafadha jechuudha.